Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa oduu guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Manni barumsaa oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa Caffee Damee Amboo sirna eebba barattoota keejii sadaffaa fi cufiinsa mana barumsaa gaggeesse. Manni barumsaa oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa Caffee Damee Amboo bakka maatiin barattootaa, hooggantoonni, barsiisonni mana barumsichaa fi aangawoonni olaanoo argamanitti sirna eebbaa barattoota keejii sadaffaa fi cufiinsa mana barumsaa gaggeesse. Haaluma kanaan manni barumsaa Caffee kan hojii eegale bara kana jechuun 2016 yoo ta'u barattoota 300 fi 36 barsiisaa ture keessaa barattoota keejii sadaffaa baay'inni isaanii 50 ta'an eebbisiisee jira. Sagantaa kanarrattis maatiin barattootaa argaman akka jedhanitti manni barumsaa Caffee jijjiirama hojii gabaabaa keessatti ijoollee keenyaaf taasise irratti haalan dinqisiifachuu eeruun akkaataan qabiinsa barattootaaf taasifames boru kanaan olitti kan abdii namatti horuudha jedhan. Gama biraan barattoota qabxii olaanaa galmeessisaniif badhaasni kennameera. Akkasumas barattoota kanneen keessaa barattoonni 2 qabxii olaanaa galmeessisan carraa barnoota bilisaa argataniiru. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa dorgomtoota gita hojii banaaf galmaa'aniif hubannoo kenne. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa hojiilee diinagdee, misooma, dhiyeessii garaagaraa fi carraa hojii dargaggootaaf uumuu irratti qindoominaan hojjechaa kan jiru yoo ta'u, haaluma kanaan waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa gita hojii banaa baaseef dorgomtootaaf hubannoo kennee jira. Kanuma sababeeffachuun dorgomtootaaf mul'annii fi kaayyoo waldaa fuuldurattis qabu dorgomtootaaf haalduree itti gaafatamummaa hojjetaa fi quuqamaan guddina waldaarra darbee biyyattiif akka hojjetan ibsi bal'aan kennamee jira. Duubdeebii dorgomtootarraa argameenis waldaa kana waliin hojjechuuf qophaa'oo ta'uu isaanii ibsanii fuuldurattis waliin hojjennee waliin guddachuu qabnas jedhaniiru. Finfinnee magaalaa sadarkaa idil addunyaatti dorgomtuu taasisuuf hojii jalqabne cimsinee itti fufna jedhan kantiibaa Adaanech Abeebee. Aadaa hojii beeksisuun waadaa uummata keenyaaf galleen Finfinnee sadarkaa idil addunyaatti dorgomtuu taasisuuf hojii jalqabne cimsinee itti fufna jedhan kantiibaa magaalaa ergaa fuula maastariitti isaan irratti dabarsaniin Finfinneen piroojeektoota gurguddoo jalqabdee xumuruu aadaa taasifachuu ishee ibsanii har'as oduu gammachiisaa jiraattota isheen geessetti jedhaniiru. Daandii 4 kiiloo qabbannaa embaasii Keeniyaatti jiru misooma koriidaraa misoomsinee miidhagsinee tajaajilaaf akka oolu banaa taasisneerra jedhan. Misooma kanaan daandiin lafoo biskileetii bakka taaksiin itti fe'uu fi buusu paarkingiiwwan konkolaataa iddoowwan magariisaa teessoon karaa cinaa qulqullinaan hojjetamuu isaanii ibsaniiru. Bakkeewwan bashannanaa ibsaa fi faawuntanoota yeroo gabaabatti ijaarree Finfinnee sa'a 24 ho'itee fi balfarraa bilisa taate taasifneerra jedhan. Iddoowwan kanneenitti bakka geejjibaa fi jireenyaaf mijataa uumuun alatti carraalee hojii namootaaf uumaniiru jedhan kantiibaa Adaanech Abeebee. Sa'aatii 24 fi torban guutuu hojjechuun aadaa hojii haaraa barsiisuun akkaataa waadaa uummata keenyaaf galleen Finfinnee magaalaa ammayyaa sadarkaa idil addunyaatti dorgomtuu taate gochuuf hojii jalqabne cimsinee itti fufna jedhan. Piroojeektoota hordofuun kan deeggartan kanneen qindeessitan hunda caalaa haala rakkisaa keessa ta'uun obsaan kan nu cinaa dhaabbattan ni galateeffanna jedhan. Keessumaa jiraattonni magaalaa lafa keessan misoomsuuf kan gadi lakkiftan bakka jireenyaa keessan kan gadi lakkiftan Finfinneen isin galateeffatteetti jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Qondaalli olaanaa Hamaas ajjeefaman. Haleellaa qilleensaa Israa'el mana barumsaa magaalaa Gaazaa keessatti argamtu irratti raawwatte namoota 4 ajjeefaman keessaa qondaalli olaanaa bulchiinsa Hamaas tokko ta'uu maddeen Filisxeem himan. Qondaalli biyya keessaa tokko akka himetti Ihaad al-Huseen ji'a 3 dura magaalaa Gaazaa fi kaaba Gaazatti dhimma mootummaa Hamaas akka bulchu muudaman. Ihaad kanaan dura bulchiinsa Hamaas keessatti itti aanaa ministeera hojii kan turan yoo ta'u sana dura dubbii himaa ministeera biyya keessaa turan. Sababa kanaaf hooggansa bulchiinsa Hamaas keessatti nama bakka guddaa qaban turan. Waraanni Israa'el mana barumsaa magaalaa Gaazaa bakka shororkeessitoonni socho'anii dhokatanii turan jedhu irratti haleellaa raawwachuu isaa dubbatan. Balaa lammiilee nagaa miidhamuu xiqqeessuuf tarkaanfii fudhatuus ibseera. Haleellaan qilleensaa kun daree barnootaa 2 irratti kan xiyyeeffate ta'uu himaniiru. Bulchiinsa Hamaas keessatti kanneen biroo hedduun ji'oota 9 darban keessatti ajjeefamaniiru. Haleellaa xiyyaara
xayyaaraa Israa'el sadaasa darbe raawwatteen itti aanan ministeera aadaa fi itti aanan afyaa'ii mana maree seera baastotaa hojjettoota mootummaa fi qondaaltota biroo akkasumas poolisoonni olaanoon ajjeefamaniiru. Amma ammoo waraanni Israa'el kutaa giddugaleessa magaalaa Gaazaa tokkoof namoonni akka baqatan ajaja biraa kenneera. Haadha warraasaa, ijoollee isaa, haadha isaa, obboleettii isaa waliin naannoo Baanii Aameer keessa kan jiraatan Ibraahim Alberber maatiin hedduu ba'aa akka jiran, dubartoonni fi daa'imman boorsaa qabatanii gara lixaatti qajeelaa akka turan himaniiru. Mana keessaa ba'uu akka qabnu ollaarraa dhageenye bilbillis ta'ee barreeffamni waraana irraa nu dhaqqabe hin jiru ammoo ammas socho'uuf qophii taasisuuf meeshaalee keenya olitti qabuu jalqabneerra ji'ootaaf beela keessa jiraachaa turre. Gama biraatiin ammoo ministeerri muummee Israa'el Benyamin Netanyahuun waliigalteen dhukaasa dhaabuu Gaazaa keessatti raawwatame kamiyyuu Israa'el booda lola akka eegaltu heeyyamamuu qaba jedhan hanga kaayyoon ishee galma ga'utti. Qondaaltonni Haamaas yaada dhukaasa dhaabuu yeroo dhiyoo asitti dhiyaateef deebii Israa'el kennitu eegaa akka jirtu himan. Kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa oduun guyyaa har'aatiif isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee turre kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee Caffee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.